Dhaabbanni oomisha konkolaataa Rool Royis jecha tokkoon kan ittiin of ibsuu qaba. Guddummaa nama kakaasu yookiin afaan Ingiliffaatiin inspiring greats jechuun. Akka jecha dhaabbatichaatti qabiyyee kana bu'uura taasifachuun tokkoon konkolaataa beekumsaa fi dandeettii kalaqummaa olaanaan akkaataa maamilaa kabajuun kan oomishamani. Dhaabbatichi jaarraa tokko olii fi konkolaattota mijataa amanamaa fi qananiin guutaman maamiltoota isaa fi dhiheessaa tureera. Namichi konkolaataa baay'isee dinqisiifatu tokko akka dubbatetti konkolaattonni Rool Royis baay'ee qaaliidha jechuun sirrii akka hin taanee fi sababiin isaas mijachummaan fi nageenyummaan bakka tokkotti siif dhufee gatii baasuu fi hin dandeessu. Haa ta'u malee konkolaataa Rool Royis wayita konkolaachiftutti ergaan ati dabarsitu hanga qabeenya keetii osoo hin taane inumaayyuu hagam nama milkaa'aa akka taateetii fi ofii keetii fi hagam iddoo guddaa akka kennitu agarsiisaa jedhama. Kana kan jechisiisi qaamoleen konkolaataa kana hundi qananummaan fi mijatummaan haalaan ol kaasanii waan calaqqisaniifidha. Tokkoon kutaa konkolaataa Rool Royis hundi gara ijaawwan daayimandii 446 qaba. Kana jechuun daayimandii kaaraatii 25 jechuudha.